warroonni kophaa keessan hojjettanii mana daa'imaa jirtan nyaata sidaatii akkasumas daa'ima qabdanii kophaa keessa warroonni hojjettan jechuudha. Adaraa keessan of eeggannoo gurguddaa godhaa. Balaan daa'imman namatti fiddu waan baay'ee. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Warroonni nu faana taatanii laayik gochaa sheer gochaa jabaadhu jettan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas immoo warroonni mana kanaaf haarawaa taatan laayik sabiskiraayib gochuudhaan kara mana keenyatti ol seenaa viidiyoota asitti yeroo yeroodhaan darbu nu faana hordofaa isiniin jechuu jaalanna. Egaa kaarra viidiyoo tokko qabadhee isiniin dhufeen jira. Viidiyoon kunis akkas jedha. Jalqaba irratti of eeggannoo godhadhaa. Warroonni mana daa'immanii hojjettanii viidiyoo kana immoo hanga dhumaa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Egaa ka obboleettiin keenya takka mana arabaa kana hojjetti jechuudha. Biyya kana biyya Saa'udii jechuudha. Daa'ima gaheen fi daa'ima guddisuudha. Akkasumas immoo tsadaatis nyaatas waa hunda hojjetti jechuudha. Mana haadha obboleettii namicha ani bira hojjedhuutti obboleettii isaa bira jirti jechuudha. Mucaan namitti kana xiqqooshii sammuun isaa sirrii miti. Xiqqooshii bakka yoo loltuunis yoo waa balleessus hin dhaga'u akka bakka bagar jedhan akka hoolati waan inni waaqayyoon dhiifama namaaf haa godhu. Innaa mucayyoon tuni ganama warri irratti gateeti jechuudha kan hojii deemu. Irratti gatanii ganama ba'u. Amma immoo yeroo kana barumsi banamaa jira beekaa ijoollee. Wanni of eeggannoo guddaa godhachuu wanni qabdan warroonni maatiin daa'imman sin biratti gatanii gara dalagaa isaanii ba'anii of eeggannoo gurguddaa godhuun isin barbaachisa jechuudha. Mucayyoo tana mucaan kun ishii biratti gatameeti jechuudha. Kan deemu yeroo isaan deeman ishiin mucaa kana laalaa mana kana sassaddaa eegdi jechuudha. Ishiin lafti kun gizee asaddaanu mana arabaa yeroo dhidhnu kaa'in beektu bishaan nadhee akkasumas saamunaa diitoolii akkasumas kiloorsiin dabalatee nadha. Kiloorsiin immoo sigigaachuudhaan tokkoffaadha jechuudha. Innaa isa nadheeti obboleettiin keenya kun dhiqaa jirti. Mucaan kun duubaa dhufaa jiruu isaa hin argine. Ishiin hojii sanbichaa fuulduratti ilaalti malee mucaan taa'ee taphachaa jiraatti beekti. Garuu mucaan duubaa dhufee odoo ishiin hin argin dhufee saamunaa lafatti gadi nam'isan irratti fiigee silaa hin bararu. Daa'imti isaanii sababa namatti ta'u bararee yeroo irra gadi dhaabbatu sigigaatee kufe jechuudha. Yeroo kufu kana mucaan duraa bashitanyaadha waan ta'eef yeroo sanitti harkisni dhiigee akkasumas immoo mataan gara cinaachanis ni dhiigee garuu galata waaqayyoo baay'ee miidhamne. Innaa yeroo sanitti kaarifattee fi maatitti bilbiltee himtee dhufanii mucaa fuudhanii mana yaalaa geechanii garuu oduu ati hojjettu mucaan dhufee si jalaa kufe jedhanii itti murteessine jechuudha. Laala. Maaliif jennaan akkamitti mucaa kana laalle agarni dhufee saamunaa kanarra agarsiisu ga'ee kufutti maal eeddaati maal hojjettaati hojiin kee bilbila goroggoruudha akkasumas immoo daa'ima keenya hin laaltu minaamina jedhanii itti kaane jechuudha. Inni galee akkasumas immoo lola baay'ee lolaniini mucayyoon gizee sanatti baay'ee simmeetaawii taate simmeetaawii taatus homaa miti. Garuu haa ta'uti odoo mucaan sun agas miidhamu osoo aga lubbuu isaatiin isaan hin danda'ani beeka qaamni isaanii baay'ee kafiifa bakka kafiifa jechuudha qaamni isaanii osoo mucaan kun waa ta'e obboleettiin teenyatu maal taate asitti hafti jechuudha. Ni galee asitti hafti. Biyya Arabaa jechuun daa'imti isaanii ati bira jiraattee ofii isaaniitiin waa godhanii ofiif waa godhe siniin jedhan jechuudha. Seerri biyya kana akkasiidha. Kanaaf lubbuu keechan baraaruu jecha of eeggannoo gurguddaatu sin barbaachisa. Gizee jarri daa'imman sin biratti gatanii deemanii yeroo hundumaa sammuu keechan hunda guutumaan guututti ija keessan gurra keessan hundumaa gara qalbii keessan daa'imma sanitti deebisaa jechuudha. Amma yeroo baay'ee daa'imman namni na beektan iddoo mana daa'immanii tan jira jechuudha. Mudannoon daa'imman immoo hedduu na mudatee jiras. Mudannoo sanirraas baay'een baradhees jechuudha. Inna mudannoo viidiyoo armaan dura viidiyoo kana keessattis hojjedheen ture. Inna kanaaf of eeggannoo gurguddaatu nama barbaachisa. Daa'imman isaanii warroonni mana daa'immanii jirtan akka kooti ni beektu jechuudha. Daa'imman isaanii jechuun ibidda jechuudha. Achi deemi jettuun kasiif hin dhageenye, loltuun kasiif hin dhageenye bakka sababa sitti fidu yookaan immoo aartee osoo rukuttee
isaan immoo daa'ima keenya akkamtu rukutte jedhan isinitti dallanu jechuudha. Kanaaf yoo hojiin aga fedhe manni isaanii aga fedhe yoo xuraa'eyyuu daa'imti simbira jirti taanaan hin hojjetina. Yaa hafu maaf hin hojjenne jedhamtee lolamuu wayya malee daa'imti isaanii waa taate isin miidhamu hin ta'u jechuudha. Isiniif galee amma yeroo baay'ee madaaminti waan na amantuuf jechuudha laala. Na amanti waan ta'eef daa'ima ishiin anumatu guddisee araashumarraa jammaree tanaan guddisee ijoollee hundumtuu mana kiyyatti jechuudha. Ijoollee ishii 5 gurguddaa wajjini anumatu horata jechuudha. Akka haadhatitti maal nyaatu maal dhuguu maal uffatu akkas kan itti yaadu ana ishiin hin dhalte malee waan takka ittiin yaaddu jechuudha. Garuu immoo irra guddina kan na rakkisu ijoollee 2 jira jechuudha. Xixiqqaan kan sirriitti of hin barre lamaan sun baay'ee na rakkisu yeroo hunda na jalaan dhabamanii haati mana hin jirtu daa'imman kanneen lamaan na biratti gatanii deeman taanan bilbilu mallee harkaan fuudhu jechuudha. Bilbila achi ol kaayataman yookaan bilbila kana maalan godha akka isaan gizee tokko televezyiinii na didu bilbiluma kiyya kanan banee itti kenna jechuudha. Akka isaan naaf ta'aniif jedhee sababbiin isaa bakka sababni gara daa'immaniitiin namatti dhufu balaa guddaadha waan ta'eef daa'imman jechuun ibidda caalti jechuudha. Isiniif galee kanaaf ijoolleen mana daa'immanii jirtan waaqayyoon obsa isiniif haa kennu dhugumatti isinis obsa godhadhaati daa'imman isaanii tigistii nama fixachiifti obsa nama fixachiisti dhugaa dubbachuudhaaf haa ta'u isaan immoo daa'imti keenya obsa nama fixachiisti isiniin jedhani jechuudha. Guyyaa tokko maaltu na mudate beektu ijoollee isa haatiif abbaan deemanii bashannanu ijoolleen irbaata nyaanne galgalaadha irbaata isaanii hojjedhee fi nyaachisee tanan hunda isaaniitu jechuudha. Daa'ima kanas naa laala meeshaa kanan dhiqa jedhee tanan kushiinaa seene jechuudha. Meeshaan dhiqa balballi kushiinaa banaadha waan ta'eef ijaan eegatuman seene. Mucaa xiqqichi kun gizee fooqii ba'u argeen jiraani nan laala argeen jira. Innaa ijoolleedhaan laalaa jedhee tanan dhiqa. Meeshaa san dhiqee sagalee mucaa kanaa nan dhabe. Tole mucaan echa dhaqe yaa rabbi jedheen ka'ee yoon fooqii ba'u ijoollee bira hin jiru. Echa mucaan jira hin agarree naan jedhan. Nan sooqe kifilii kaanan seene kifilii kaanan seene nan dhabe akkasumatti bakka inni dhaqe jechuudha. Nan rifadhee gizee kana bakka nan rifadhee yoon akkana laalu kifiliin tokko cufaadha. Kifilii kana maaltu cufe yoon qabu kifiliin qollofamee jira. Innaa yoon kara dhadhaa'u mucaan keessa jira. Garuu mucaan kun qollofuu malee akkamitti akka itti banan hin beeku. Innaa qulfii kana banuu waan hin beekneef amma ijoolleen haadhaaf abbaatti bilbilanii akka mucaan qulfii kana ofitti qollofetti himan. Haatiif abbaan fiigaa dhufanii karri sun hin cabee cabsineet mucaa baasnee garuu maal naan jedhan ijoollee isaanii teechisan hunda keessaa ana kan hojii isaanii hojjedhu kan jala deemee nyaachisaa jiru laalaa jedhee sannisanii anaan naan lolan jechuudha. Meeshaa kana dhiquu dhiste daa'ima kana eeguu qabda malee daa'ima kana dhiste meeshaa kana dhiquu hin qabdu jecha jedhuun anaan naan lolanii jechuudha. Anis maalan godhare waan hin sarraatinyaa ta'eef mataa koo gadi qabadhe ishii bakka balleechaan jira dhiifamaan jedhanii jechuudha. Isiniif galee aga fedhanillee ijoolleen isaanii mana jiraatan jajjaba mee guddaa gaddamaatu mana jira isa keessan anaan naan lolanii jechuudha. Meeshaan dhiqaa jira hojjechaan jira taa'eetii miti kan daa'imti kun na jala yeroo baay'ee immoo mucaan kun yeroo baay'ee na jalaa dhokata jechuudha. Yeroo warri deeman beekaaf na jalaa dhokata yookaan komadiinoo baneetti seena gizee tokko faa jechuudha. Ani san agarree kifilii isaan deemnan kaayyoo isaan deeman mana hin koseechu waan gurgurtantu jira isa sayyoo dubanas takaakalaa jiru oduma na fuuldura dhaabbatu as buutee isaa dhabe jechuudha. Suqee sa'aatii tokkoon suqee jechuudha. Bakka inni na jalaa dhokate dhabe yaamunaaf hin dhoowwaatu soqunaaf hin argamu booda irratti jechaan hin argadhe komadiinoo xiqqoo wayititu jira. Komadiinoo suni kan kaalsota minaaminaatiif akkamitti akka inni itti achi seene ani hin beeku jechuudha. Seenetti achi keessa hatoo jedhee sagalee isaa dhuffate zim jedhee na dhaggeeffata akkan suuta jedhee banaatu jechuudha. Daa'imti isaanii baay'ee nama rakkisti. Kanaaf ijoollee keenya maaliif ani balaa daa'imaatiif qormaata gurguddaan qoramaa jira. Qormaata kanarraa immoo barumsaan argachaa jira. Kanaaf barumsaan immoo irraa argadhu immoo anis gara keessanis qoodaan jira jechuudha. Kanaaf rakkoon addaa oduu isinitti dhufi mana isin jirtan daa'immantu jira ta'e taanan madaamin daa'imman kana eegaa isiniin jettee isin biraa baate taanan hojii ishiisan lafa godhaati daa'ima ishiisan qofa maaragaan eegaa. Hojiin isiniin lolu malee lubbuu keessa isiniin baasisu jechuudha. Daa'imti isaanii duwwaa taate garuu lubbuu keessantu ba'a jechuudha. Kanaaf hojii gizee ishiin dhufte dalagaa keessatti yeroo isheen dhufte dalagattanii xumuruu qabdu isiniin jedha. Akkasii kabajamtoota kiyya jalqabaa kaatanii hanga xumuraa warroonni wajjin turtanii ulfaadhaa galatoomaa jecha yoonan dogongore yoonan balleechaa qabaadhee maqaa waaqayyootiin dhiifama isiniin jecha badii kiyya immoo yoo argitanii saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha ulfaadhaa galatooma.